Yoo yaa ashama akkam jirtu ilmaan ayyaa kan fagoo dhiyoo jirtan cufti keessan bakkuma jirtaniif lafa jirtan kamittuu nageenya rabbii bal'aaf guddaan sun isin biraa jiraatu. Har'a viidiyoo takkaan isinii qabadhee dhufe viidiyoon tunis akka jabaattanii hojjettaniif namoonni garaagaraa haamilee keessan isin tuqan yookaan haamilee keessan isin cabsuu barbaadan yookaan isin tuffataniif humna jabaa isinii taatee abdadha yookaan yaada jechuudha. Kanaan immoo wal qabatee maal inni fakkeenya tokkoon isinii kaasuu barbaada. Namoota sadii isiniif qopheessan jira. Viidiyoon kun dhugumatti namootaan tuffatamnee bakka meeqatti kufnee otoo nama hin taatu nuun jedhanii suni nama hin ta'u suni hiyyee sun daara mimaa sun akkana kanatti intalatiyyee heerumsiisa akkana kanatti intalatiyyee kenna osoo jedhan intalammoo akkamitti bareeddu tarii yoo faamiliin isii hanqina faayinaansii yookaan baajataa kan hiyyummaa keessa yoo jiraatan hin bareedu turee garuu abbaa santu rakkataadha ka haadha santu rakkataadha maqaa nama balleessa namaan jedhan everyone baay'eetu jira keessattuu akka biyya keenya keessatti akkuma walii galaatti hin beekamu waan ta'eef bakka tokko yoo geettu yoo guddattu gufuu si baay'ata yoo guddatu deemtus gufuu si baay'ata kanaaf carraa lamatu jira I think jecha tokko maaliif dhagee hiyyummaan baay'ee ulfaata hiyyeessa ta'anii jiraachuun በጣም ይከብዳል dureessa ta'uulleen baay'ee ulfaata dureessa ta'uuf aarsaa guddaa kaffalta qabeenya hedduu horachuudhaaf aarsaa guddaa kaffalta kan sii kennu rabbi beekati garuu rabbi kan sii kennu tokko keetiin waan akkanatti harka ol qabatteef jecha yoo ati ganama kaatu akkaawuntii kee irratti guutee lafa sii kennu tokko namaatiif rabbi maalidha namni tokko kan duroomu bu'aa ifaajee isaa keessa rabbi barakaa isaaf kaa'e dafqa yookaan fuuraadha akkasitti xuruuratte akka bishaanis keessa jiru sana agartee isa san ifaajee ati ifaajuu kana rabbiin si herreegee fedha isaatii gartee dandeettii isaatiin barakaa keessa si kaa'ee jijjiirama malee akkanuma osoo hin taa'in osoo hin ifaajiin osoo hin socho'in osoo aarsaan argin osoo waa meeqa aarsaa hedduu hin kaffalin milkaa'uun hin danda'amu. So jechi lamaan ani isin jechuu barbaadu sun hiyyummaa fudhadhaami በጣም የሚከብድ ነው hedduu ulfaatti hiyyummaa wallaahi hedduu ulfaatti beekaa feetellee yoo taatu beekaan jedhamtu hayyuu feetees yoo ta'e hayyummaan argattu baadiyyaa garaagaraa keessa abbootiin keenya meeqa kamtu jira kan gumaa fixan kan osoo gattaa'anii eenyummaa Oromoo dubbadhu Adam irraa abbaa keenya Adam kan xiqqaa guddaan wanni ilmi namaa kun irraa abbaa keenya Adam irraa as kaasee ilaa hanga xumuraatitti lakkaanii takka nuu himuu danda'an maalummaa Oromummaa maalummaa Itoophiyummaa ilmummaan namaa kun maal akka ta'e seenaan maal akka ta'e gadaan maal akka ta'e gartee gaarummaan maal akka ta'e hammeenyi maal akka ta'e gartee safuun maal akka ta'e aadaan maal akka ta'e hayyoonni gurguddaan ni jiran baadiyyaa keessa garuu sababa hiyyummaatiif kobbortaa bareedaa yookaan farda bareedaa yookaan gaangee bareedduu gaabii bareeda koofiyaa bareeda yookaan immoo barmeexaa bareedduu wayii dhabuu isaa qofaan kan namni ollaa abbaa kanaa hin jenneen hin jiru garuu sababa inni farda lama farda sadii ama keessattuu baadiyyaa fa'aa akkasii bara baadiyyaatti fa'aa tilmaamni jiru fardaan gaangeedhaan ebalu gaangee zinnaara qaba gaangee lama qaba qotiyyoo xindii afur qaba xindii shan qaba sa'a sadii qaba maali ilmata manaan kanaan zinnaan isaa fagaatee kan inni fi likiskisii otoo likiskisa fee noor baashee noor akkasii kanaaf hiyyummaan baay'ee gadheedha haamilee nama cabsiti wallaahi dhugaa rabbiin isiniif hima hiyyummaan baay'ee badduudha akka amantii keenyattis akka musliimaatittu nabiin rabbii sallallahu alaihi wasallam ta'irraa magaanfatan hiyyummaa በጣም ከባድ ናት ድህነት በጣም ነው የምጠላት እኔ ምርጥ ደሃ ልጅ ነኝ አን ኢልማ ህየሳ ዲዋን ሰጀብ ከዛ ባክግራውንዲንግ ከየ በጣም ምርጥ ደሃ ልጅ ነኝ አልহামዱሊላህ አባ ጋሪን ቀባ ሃዳ ጋሪን ቀባ ከሩ ከምስ ኢልማ ህየሳት በጣም ብዙ ነገር አይቼ ዋ ሜክ አርጌ ፊትና ሜክ አርጌ
فتنة أن أرجزن قوتهم مربين هالرجال الحمد لله رب العالمين هربك كان النجيرة ربي قال لنا هاجو إن شاء الله أكمل سي كنا نقول لي نبتين ترى نتفكر تورتو كيسا قافت كويس تبي سينا كي نبتين فينا أولو إن شاء الله قافن كان إن شاء الله بك قدّا جيمو قافن إن شاء الله PLC يوكان كمباني قدّا تو كان أبدين كابا قافن بك سنة جاي ميديا قدّا تو كورت أتاو خرما كم ينوع أتاو إن شاء الله والأرجون كني أولو نداخل ربي مري فيا مفاكين أنا ولا ما قلتو هيوم ما باقي هم تور Hamiles cabsiti waan yaadde akkan goone si gooti waan barbaadde akkan dubbanne si gooti osoo dubbachuu dandeettu akkan dubbanne si gooti osoo waan barbaadde godhuu dandeettu akka waan san hin goone si gooti kabbaadnaati dureessa ta'uuleen akkasumatti kabbaadnu kanaaf kamtu irra kabbaade yookaan kamtu irra ulfaata carraan keeti hiyyummaa hamilee si cabsisana jabaattee hojjatte irra ante isi duqeet goote of jala kaafte durummaa sanitti geetta karaan keeti dabahar ofat jijjiirachuu dhabdee maa kan mana kan kee keessatti qursi nyaatee osoo misan nyaatiin erbaan isitti ga'u kana laaltee hamileen si cabdee tasfaa kuttee baranda moyti galtee girgiddama jalatti manuma baadiyyaa mateettees manuma jetta raase guddaa hima baadiyyaa jabaadhu hojjedhu waan isiidhamu keessa jabaadhu hojjedhu habiibi baqa mana abbaa faadha keetii teettee osuma abbaa faadha keetii irratti hirkattu waggaa 18 guuttee waggaa 20 guuttee isaan irra teettee areedan aadatiin bakka sigaa waxxara sira ka biyya keessa jirtullee ka biyya alaa jirtullee dhaamsi kiyya kanu baqxaan waxxara sira jabaadhu hojjedhu jijjiiran kan dhiiras kan dhalaas especially dhiira irratti immoo hedduun ulfaatanii babaytanii hiyyummaan kun maali jennaan namoota baay'ee jaalallee isaanii even jaalallee miti haadha manaatu fuudhanii ilmaan wajjin jiraatanii sababa hiyyummaan waa wayii ta'uuf nama meeqa jireenyi isaa babbadeera ilma barumsa baratee kutaa 10 xumureera kutaa 12 baratee yuunivarsiitii barateera yuunivarsiitii giraajuweet godhee bahee bakka garagaraatti dorgommiin garagaraa akka Itoophiyaatti ni beeytanii musliima malaamaltummaan akkuma rabbi fedhe inni sila qaroon ijoon bakka wayii hin gaayidhame sun abbaan isaa yookaan haati isaa yookaan maatiin isaa namni si gargaaru dhabamurraa akka ka'e har'a suusii barandatti galee sigaaraa yookaan jimaa olii gadhoofa inni garuu wanta akka dandeettiin akkuma rabbi fedhe jiru jazbaan immoo ka abbaan isaa waa qabu immoo dhaqee 30 yoo kenni waan akka inni bakka gaarii irra ta'a jechuudha. Kanaaf hiyyummaa mo'achuu hin dandeetta. Hiyyummaa mo'achuudhaaf wanti sirraa eegamu tokko inni biraan jiru. Tokkoffaa jalqaba sammuu kan kee amansiisu sirra jiraata. Maal bakka yaaddi kamuu ga'uu akka dandeessu umrii qabaannaan fayyaa qabaannaan wanni si daangessu tokko yoo akka hin jirre fedha rabbiitiin. Amantii fiite Prootestaantii, Ortodoksii, waaqeffataa, eenyuu, Musliim, every kama barbaade ta'e waaqa itti amantu san amantii kan kee jabeeffadhuuti. Isa itti amantu sanitti abdii kan keessarra kaayiti nin hojjedha, nin ifaaja, dhagaas nin falata. Sibintos nin baadha, re'ees hin tiisa, hoolas hin tiisa, qonnas nin qota qacaramee mana namaatti. Burcuqqoos nin dhiqa, tiriis nin dhiqa, qoraaleos nin baadha, listiroos nin hojjedha. Waan ta'e guyyaa tokko nin jijjiirama jedhitiin abdii of keessa kaa'adhu. Jabaadhu hojjedhu wallahi wanti hin jijjiiramneef hin jiru. Because of ani waniin kana kan isin himaa jiru. History nama biraa yookaan viidiyoowwan namoota biraa irraa laalee dubbisee miti. Mataa kiyyarraa bakka irraa dhufe waan hin beekuuf. Tuni dhaamsa xiyyata yeroo maraati. So intala takka jira akka olii garaatti har'aan isinii kaasuu barbaadu. Intalli tun dhalattu magaalaa Finfinneeti. I think maqaan isinii naannoo Gannat Maasrashaa maal jedhamti waan akka isanii. Kaampaanii wayii keessa hojjetaa turte. Kaampaanii san keessatti hojii gaggeessituudha. Kaampaanii sun warshaa kopheeti. Warshaa kophee keessa hojjettu keessaa gaaf tokko ari'amte. Gaafa ari'amtu Finfinneetti dhalattee guddattu malee ilmoo hiyyeessaati. I think abbaan isaanii yookaan abbaan ishii mana gommistaa qaban. Mana gommistaa jechuun bakka gartee gommaan makiinaa yoo nama harkaa ciise dhaqanii itti laxxafanii nama afuufan kanneen jechuun. So intala tanarraa waan guddaa akka barataniif. Kun immoo dhiiraafis dubartiifis gahaadha. Ishiin gaafa hojiirraa ari'amtu by the way heerumtee haadha ilmaan sadiiti. Ilmaan sadiin kana guutuu warshaa san keessa qaxaramtee birii xiqqaadhaan hojjetaa saniin ilmaan ofiitii fi dhiirsa ofiillee gargaarti. Gaaf tokko garuu akka carraa ta'ee kaampaanii san keessanii ari'amte. Garuu gaafa ari'amtu abdiin kutanne. Waan isin ajaa'ibu keessa abdiin kutanne. Kophee barabbaasoo ni beeytanii? Barabbaasoo maal jedhanii warri naannoo Amaaraa Kiliilitti godhatu
gomma irraan xilifli gomma irraa hojjetanii xiliflifii tokko ni jira bara baasuu jedhamu kan beekanii bara baasuu maal waan keessan dizaayinii saniin waan san dizaayin goote soolii isaa gomma abbaan isii yookaan warri faamiliin isii waan mana gommistaa qabanii gommaawwan mana gommistaa tuulaman san ciccirte gartee waan garaagaraatiin fayyadamtee jechuudha ogummaa dura warshaa kophee keessa hojjettee jirtu abadan ni milkaawa jarri har'a achina ari'anillee gaaf tokko milkaa'ee bakka har'a jarri na ari'an kun irra gaan kanarra ga'ee eenyummaa kiyya ittiin agarsiisettee kaate waan isin ajaa'ibu keessaa kophee hojjechuuf kaate maashinoota garaagaraa hin qabdu warshaa hin qabdu garuu mismaarumaa fi maastishii yookaan waan garaagaraa fayyadamtee kophee bara baasoo sana dizaayina biraa itti gootee hojjette kopheen isii gaafa yeroo jalqabaate waan guyyaa jalqabaa hojjette ulfaatiin isaa kiiloogiraama 3 jedhan kophee kiiloo 3 ulfaatu inni ilaalatte agartee namni sirraa hin bitaa kopheen yeroo jalqabaatiif isin hojjette kiiloogiraama 3 ulfaata abdiin kutanne namoonni isii argan abda shaalinde maraatte mana shaal kan eenyu sirraa bitaa waan akkanaa kanatti waan kana konkaa kana ga'u kan akkanatti goote haamilee isii cabsaa turan garuu dubartiin sun har'as lubbuun jirti dubartii jabduu taate waan isin ajaa'ibu keessaa waan san irra deebitee dizaayin goote ammallee irra deebitee dizaayin goote har'a abbaa kaampaanii 10 oliiti dubartoota ciccimoo addunyaa kana namoota 100 jedhaman keessatti nama lakkaa'amteedha yookaan maqaan isii dubartoota ciccimoo addunyaa kana 100 jedhaman keessatti warra galmaa'edha jechuudha har'a dhaabbileen isii yookaan kaampaaniiwwan isii Itoophiyaa dabalatee Ameerikaa fi biyyoota Awurooppaa biyyoota garaagaraa 3 keessatti argama. Ilmaan ayyaa kan dhiiras tan dubartiis kan warri kan kee hiyyummaaf si jibbi aalii firri kan keessa jibbi intala mucaa san jaalattee isaa wajji osoo jiraataa jirtu sababa hiyyummaatiif gargar ba'uuf deemtan please hiyyummaa seenaa godhaati qiletti sii darba wal jabeeffadhaa wanni hin tarre seenaa qofa seenaan yoomiyyuu hin taru hin dubbatama gaaf tokko waan ta'eef isin garuu seenaa hojjedhaa eessarraa kaateeyyuu bakka kamuu ga'uu ni dandeetta waan hin siidhaamu keessaa har'a dubartii jabduu tanarraa waan guddaa barattan jedheetiin abdadha tarii kana caala miidheessee bareechisee otoon isinii dubbadhee hedduu natti tola ture hammuuman beekuu fi hammuuman viidiyoo isin ilaale hammuuman odeeffannoo isii argadhe irraa isinitti haasa'e tarii seenaan isii guddaadha kanaaf eessarraa yoo kaate bakka kamuu ga'uu hin dandeessa waan isin dhaamu keessa hiyyummaan gadheedha hiyyummaan badduudha wallaahi dhuguma isinitti himan hiyyummaan gadheedha so jijjiiramuu barbaadan taanaan jabaadhaa hojjedhaa garuu jabaatanii hojjechuun qofti nama jijjiira gaafii tan ammoo yeroo kamuu sammuu keessan keessaa hin dhabiina jabaatanii hojjechuun qofti illee dureessa nama hin taasisu waan hojjettee fidde sana maallaqa hojjettee fidde sana maallaqa fuurtee fidde sana dhiiras ta'e dubartiis ta'e kan biyya keessa jirtus kan biyya alaa jirtus biyyanatti mana namaa ni qaxaramtaa yookaan warshaa keessan qaxaramtaa yookaan dhaabbilee garaagaraa keessan qaxaramtaa yookaan hoteela keessan qaxaramtaa kaafee qaxaramtaa mana mukaa mana sibiilaan qaxaramtaa ogeessa fayyaa taatee buufata fayyaa garaagaraa kan dhuunfan kan mootummaan qaxaramtaa bakkuma kamiyyuu seeni wanti guddaan jijjiiramuudhaaf si barbaachisu bu'aa bakka san irraa argattu san bu'aa ifaajee keetii san haalaan qabi. Jecha tokko jira Haile Gabrasillaasee irraa dhaga'ee gaaf tokko interview tokko irratti maal jedha if you keep coin one day that coin was keep you jedha waan akka isin dubbatee fakkaata saantiboota waan ta'e wayii agartee yoo keep goote yookaan agartee yoo isaan sanaaf bakka kennite yoo isaan sana qusatte yoo isaan sana eeyde gaaf tokko immoo isaan si eeguu jedha kanaaf maal jechuu barbaadeeti namoota hedduu har'a bakka garaagaraa irratti guddatanii maal ta'an akkamitti fayyadamtee akkana gootee ishii mindaan kan kennee akkuma tokko ture akkuma 5 ture akkuma 10 ture soo kun irraa kaatee akkamitti har'a abbaa konkolaataa taate akkamitti abbaa manaa taate akkamitti abbaa warshaa taate yoo ta'ettuun faayinaansii akkanatti qabachaan ture jedhe isaan akka jedhan san keessa irra caalaan isaanii warra haadha milkaaniitiin hin jedhan 20-30-50 warra jedhan 20-30-50 qusannaa tana baay'iseen jaaladha qusannaa tana wallahi dhugumatti baay'iseen jaaladha 20-30-50 በጣም ወዳት ቁሰና ካታታና ባይን ጃላደለ አልহামዱሊላህ ፕራክቲካሊ ለው ጀዴ ነው ረጋይፍ ጀቹ ጎቲ ከናፍ
Qimameewwan madaamii jedhamtanii biyya ormaa jirtan. Eessa jirtu Kuweet jira waggaa meeqteetti waggaa 6 waggaa 7 irra jira. Maal hojjette warra kiyyaa mana ijaaree anillee mana hin qaba katamarraa lafoo illee hin qaba ofii hayyee. Ati hoo an Dubaay jira waggaa meeqa waggaa 10 jira lafallee hin qabu manallee hin qabu maal go'aa turte abbamaaf ayyaa kiyya gargaara birrii itti erguun balleessanii minaaman. Ati hoo waggaa reefu waggaa 3 irra jira amma mana tokko hin qaba lafallee hin qaba waan jedhu hayyee. Ati hoo reefu waggaa tokko irra jira garuu biyya akkana hin qaba waan akkana hin qaba. Ati hoo nama takka bakka asiillee waan qabu achiillee waan qabu tasfa. No never. Abdiin kutatini waan feetes qabaadhu ka qaburratti rabbis yaa dabalu jabaadhu hojjedhu. 20 30 50 20 30 50 fakkeenyaaf ja'an dirhama 1,000 argadhu yookaan dirhama 2,000 argadhu. Isiisan keessaa waan hin siidhamu walumaa galatti galii argattu keessaa parsantii 50 yookaan qixxee isaa cal'isi qusatu. Qusatu addumatti qusatu waan argattu keessaa walakkaa isaa qusannoo maaliitiif manaaf qusannoo maaliitiif konkolaataatiif qusannoo maaliitiif hojii dhuunfaa ittiin bantuuf waan sii ta'uuf waggaa tokkoof yookaan waggaa lamaaf birrii argadhu keessaa walakkaa haala kana yoo qusadhe waggaa kanaatti waan akkanaa ittiin godhu hin danda'a jettee sammuu kee amansiistee qusatta. Meeqatu si hafa walakkatu si biratti hafe birrii argatte san keessaa. Isii san keessaa parsantii 20 qusannaa addaa goota. Tayoomuu hin tuyne. Tayoomuu hin tuqamne. Maal malee gaafa dhukkubsatteef asii ta'ii maatii kee ta'ii eenyumaa gaafa tasa namni dhukkubsatee hospitaala barbaachisan du'atu jira jirutu jira sargitu jira. Obboleessa keetu fuudhu deesen jedhanii obboleetteetu hirumoo deesen jedhanii dhimma baajata wayitu dhufa walumaa galatti. Baasii akka isaniif sataatu. Kanaaf dirhama 1,000 keessa 500 addatti keetta 500 ta'an addumatti jaan 500 osoo keettati waggaa tokkotti mee keetta waggaa lamatti mee keetta sadiitti mee keetta san affeerree gadhaata. Dirhama 200 ta'an immoo fakkeenyaaf parsantii 20 jechuun dirhama 200 osoo jennee fakkeenyaaf 200 ta'an adda keettesiisan immoo nama addaa baadiyaa keessa nama baankii dhaqeellee baasuu hin dandeenye. Kaguzai marsafara baankii dhaqee bari sanillee hin balleessine. Akaawuntii bansiiftee nama guddaa wayii agartee isa irratti galchita. 200 nama qofa. Sargiidhaaf jira, du'a jira, jiru jira, nama dhukkubsataa saniif keetta. Hin tuqamtu jechuudha walumaa galatti isiin sun. Gaafa rakkoo akkanaatiif sii taate waan ta'eef. Parsantii 30 ammoo dirhama 300 ji'a kanaa keessa dirhama 300 uffata hojii jijjiirachuu barbaadda yookaan kosmootiksii qibaatiiwwan garaagaraa barbaadda lakkisanii miti. Ayya abbaa keetiif waa wayii bakka hin jiraa miti waa herreegame naannoo 12,000 13,000 deemti waa wayii ittiin bakka tana buna soogiddaa waa wayii ittiin godhadhaa minaa yommuu ta'e guddaa. Agartee parsantiin 20 adda qusatamti siifillee hin taati maatiifillee hin taati parsantiin 20 sun ima kaamti tasa otoo rakkoo wayii si qunname jedhanii birriin sun baankii baatee warra birrii namaa dabarsuuf birriin sun achi nama wayiitii kennamtee namni biraa immoo asii dirhama yookaan riyaala yookaan doolaarras ta'e biyyaaf jirtutti akka sadaqaa qabu gochuu dandeessi. Haati dhukkubsat dhabbii dhukkubsat osoo jedhanii tasa bakka sanii baafamtee hojiirra oolte otoo ati birrii biraa taasii qabdu achii qabdu dadhabee nu ergi haa nu biraan ga'e otoo hin jedhamne jechuudha. Parsantiin 30 immoo ayyaan tantee abbaan kan kee obboleessa obboleettiin tantee waa wayii sirra eeganii waa sirra barbaadanii mana je'an bakka du'aa isii haa godhanii waa wayii ilaaltee tuman. Ji'a kana yoo isaanii dabarsite ji'a itti aanu keessa immoo ofii keetii waan si barbaachisudha. Kosmootiksii haa ta'u waan nu barbaaddu irraa dhiira yoo taate immoo allabaabasan taasaan marbataan agarra. Garuu parsantiin 50 akka itti kaa'amtu sun parsantiin 50 yookaan walakkaa birrii keetii kaati kaa'attu sun waggaa tokko waggaa lama waggaa 3 jabaattee itti fufnaan baay'ee si jijjiiruu akka dandeettu shakkii tokko illee hin qabu. Kanaaf 20 30 50 jijjiiramuu ni danda'ama. Intala bakka hojjettu ari'amtee sadarkaa Itoophiyaatitti otoo ilma 3 qabdu dhiirsaa hojii hin qabne osoo qabdu manatti galtee gommaa ciccirtee kophee kiiloo 3 mazdan hojjettee sanillee irratti uffatanii ammallee ashaashaaltee deemtee har'a abbaa warshaawwan hedduu taatee jijjiiramtee bakka guddaa geette kana sababa isiniif haa taatu yookaan waan guddaa akka irraa baratan abdiin qaba. Itti aansee immoo nama biyya ormaa deemee Ameerikaatti waardiyaa ture waardiyyaa irraa ka'ee konkolaataa dhiqaa ture achirraa ka'ee har'a abbootii qabeenya Itoophiyaan qabdu keessaa sadarkaa 5 irratti nama argamu tokko seenaa isaa isinii qabadheen dhufa.
Fiyaanseellee mootu nama sadarkaa yuunivarsiitii osoo baratu abbaan isaa ijoollummaatti irraa du'e haati isaallee hiyyummaa waan garaagaraatiin gaafa inni baratee eebbifamu ka'utti haadha ofiillee dhabee abbaan isaa indoom hiyyummaarraa akka ka'e isaan jiraachisuu dadhabee gatee biraa deeme haati isaa mootu otoo inni baratee bakka guddaa ga'ee harka isiin qabin isiin biraa duute inni garuu har'aan ta'an hiyyummaa san guutuu taarika godhee abbaa qabeenya jabaa ta'e dargaggeessa. Podcast kan broadcasting wayillee kan agartee akka channel YouTube guddaas qabu ammaas hoteela guddaa qabu waan guddaa hojjetaa jiru. Bro seenaa nama kanaallee isinii qabadheetiin dhufaa jira inshallah tun sadaqaa isinitti haa taatu kan dhiiras kan dhala